seenaa beeknu seenaa abbaa keenya amantii kan ta'e Abrahaam akkaataa itti waamame seenaadhuma tokkoon tokkoon keenya beeknu baay'een keenyas immoo dubbifannee jennuudha. Baay'een keenyas haala adda addaatti dhageenyee lallaba adda addaatti dhageenyeedha. Isuma isinii dubbiseen xiqqoo seenaa sana keessa deemee amma ta'e amma Waaqayyo nutti dubbachuu yaala. Dura seera uumamaa 11:31 jalqabee isa jiru amma 12 boqonnaa 12 amma 5 isa jiruun dubbisaa. Sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Taaraanis Abrahaamiin ilma isaa Looxiin ilma isaatti maatii ilma Kaaraan Saaraayin haadha manaa abbaa Abrahaam ilma isaatii fudhatee wajjin Uur biyya Kaldotaatii ka'anii gara biyya Kana'aanitti qajeelan. Garuu biyya Kaaraan jedhamu yeroo dhufan achuma ta'an. Taaraan waggaa 205 jiraatee Kaaraanitti hin du'e. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa lammii kee keessaa maatii kee keessaas ba'iitii gara biyya ani si argisiisuu dhaqi. Ani saba guddaa sin godhaa sin eebbisaa. Maqaa kee nan guddisaa eebba sin taata. Warra si eebbisan nan eebbisa. Warra si salphisan nan abaara. Qomoon biyya lafaa irraa hundinuu sababii keetiif hin eebbifamu jedhe. Kan Abrahaam akkuma Waaqayyo isatti dubbate ka'ee hin adeeme. Looxi isaa wajjin dhaqe. Abrahaam biyya Kaaraan yommuu ba'ee amma waggaa 75 ture. Abrahaam Saaraayin haadha manaa isaa Looxiin ilma obboleessa isaa qabeenya Looxiif wajjin qabanii fi hojjettoota biyya Kaaraanitti kan isaanii godhatan hundumaa fudhatee ba'e. Isaanis biyya Kana'aan dhaquudhaaf ka'anii achi hin ga'an. Sagaleen Waaqayyoo boqonnaa 12 irratti isa dubbifne kana maqaan Gooftaa kan ulfaate haa ta'u biyya Kana'aan hin ga'anii jedha. Ka'anii deemanii biyya Kana'aan hin ga'anii jedha. Jalqaba garuu 11 keessatti ni dubbifanne Taaraan wajjiniin ture. Taaraantu fuudhee deemaa ture. Eenyuun wajjin deemaa ture? Abrahaam, haadha manaa Abrahaam, Loox, qabeenya isaanii hundumaa wajjin abbaan Abrahaam fuudhee deemaa ture. Eessa deemuufi? Gara Kana'aan deemuufi. Lacheenuu asitti kan arginu akka lafti galma isaanii Kana'aan ta'e argina. Isa boqonnaa 11 keessa jiru yoo argine abbaa isaanii fuudhee deema. Abbaa Abrahaamtu fuudhee deema. Akaakayyuu Looxtu fuudhee deema. Asirratti Taaraan ijoollee 3 qabu keessaa Abrahaamii fi ilma isaa isa tokko abbaan Loox achuma Uuritti akka boqote sagalee Waaqayyoo hin jedhaa. Garuu isa booda ilma isaa isa tokko Taaraan fudhatee hin baane. Asirratti sagalee Waaqayyoo keessatti waan arginu hin jiru. Garuu Abrahaamiin fudhatee ba'a. Looxiin immoo fudhatee ba'a.
haati manaa Looxis duukaa jirti. Ishees maqaan ishee asitti waamamee garuu qabeenyaa isaanii hundumaa wajjin eessa galuuf deemu? Gara Kana'aan deemu. Maaliif akka gara Kana'aan deemanu wanti dubbatu sagaleen Waaqayyoo hin jiru. Waamichis tokko keessatti argine Waaqayyo waamees dhaqi jedhee akka Taaraan hin kaane hin argina. Waaqayyo kan inni Abrahaamiin waame 12 boqonnaa 12 irratti waan ta'eef yoo kiroonooloojikaaliidha akkinitti jiru jennee yaanne Taaraan calluma jedhee akka ka'eedha yookaan immoo sababa tarii waan Kana'aan jiru gaarii ta'uusaa yookaan kaloon gaariin akka jiru yookaan wanti gaariin akka jiru yookaan waan dhaga'e tokko waan jiru ta'uu mala. Akkuma yeroo baay'ee yeroo kaan waa tokko dhageenyee biyyachiitii wanta akkanaati gaarummaan achi jira jedhamee yoo nutti himame iddoo sana karaattiin achi gallu yaannu jechuudha. Akka namaatti tarii yaadee ka'e kan jedhu yaada. Garuu boqonnaa 11 sana keessatti kan arginu waan nama gaddisiisu iddoo jedhe sana utuu hin gahin karaatti hafa Taaraan. Maaliif akka iddoo Kaaraan jedhamu ga'ee akka boqote akka achuma buufate wanti beekamu hin jiru. Garuu yeroo tokko asirratti yeroo yaadu sagaleen Waaqayyoo Abrahaamiin ani kanan si waame biyya Kaldootaa biyya abbaa keetii waan jedhuuf biyya kee sana waan jedhuuf tarii keessa Taaraanitti waan tokko dhalannauma ka'ee laata jedhee yaada. Maaliif Kana'aan biyya booda sagaleen Waaqayyoo yeroo Museefa itti dubbatu biyya aannaniif dammaa baaftu sana jedhe biyya Abrahaamiif kennuuf Waaqayyo waadaa gale sana gara sana maaliif qalbiinsaa ta'e kan jedhu nan yaada. Garuu akka nama karaa tafee fakkaata. Iddoo ka'uuf deemuuf ka'e sana odoon ga'in waan karaa tafe tokko waan jiru fakkaata. Egaa obboloota koo yeroo tokko namaa hin galu Waaqayyoo karaa maal qopheessa karaa sirrii ta'e namatti argisiisa. Lafa geenyee immoo dhaabbannu hin jira. Tarii wal duukaa yaa'uudhaan ta'uu mala kan isaan achitti boqotanii. Tarii waa argeetu karaanitti waan gaarii argee isa Kana'aan sana isa irraanfachiisu isa Kana'aan galuuf ka'e sana akka inni hin galle isa godhutu karaatti hambisee laata kan jedhu nan yaada. Garuu inni guddaan har'a ani irratti dubbachuuf keessa koo yaadu Abrahaam hin waamame. Eessatti waamame? Karaanitti waamame. Waaqayyo itti dubbata. Waan an akka yaadutti waan Waaqayyo okay abbaa kee wajjiniin Looxiin fudhattee haadha manaa kee fudhattee gara Kana'aan deemuu kaatee turte. As immoo abbaa kee wajjin buufattee as turte. Maal asii goota? Iddoo sana dhaqii waan jedhu tokko fakkaata. Iddoo galmaa sana hin geenye waan jedhu fakkaata. Amma maaliif akka jedhaa Waaqayyo yeroo dubbatu ani boqonnaa 15 keessatti yeroo dubbatu ani biyya abbaa keetiin si waame jedha. Kan inni itti dubbatu yeroo jalqabaaf garuu akka sagalee Waaqayyoo keessatti arginutti karaan utuu jiruuti karaarratu jiruutu utuu biyya sana hin ga'inni kan inni itti dubbatu karaatti boqotanii yookaan immoo karaatti taa'aatu jiranuu yookaan immoo jiraachuu erga jalqabanii boodatti dubbata Waaqayyo. Yeroo jalqabaaf itti dubbatee ba'i jedhaan kanan si baase garuu biyya Kaldootaati jedhaan Waaqayyo. Tarii duraanuma ka'an sana Waaqayyo keessa isaatti waan dubbate jiraachuu danda'a. Garuu sagalee Waaqayyoo irraa waan dubbifnu hin jiru. Yeroo tokko maaliin yaada yeroo kana yaadu waamama keenya dura Waaqayyoon duratti Waaqayyo fuulaa fuulatti nutti dubbatee Waaqayyoon ani si fudhadhe ani immoo si wajjin ka'e jennee Waaqayyo wajjin utuu hin dubbatin dura yookaan immoo gooftaa keenya fayyisaa keenya utuu hin fudhatin dura keessa keenyatti iddoo Waaqayyotti waamu tokko hin jira jedhee yaada. Ani ofii kooti keessa kootti yeroon gooftaa itti dhufe dura Waaqayyo
akkaataatti natti dubbate anaaf naan galin ture waaqayyo garuu akkaataatti na waame jira jedhee yaada yeroon jireenya koo dubbee deebi'ee ilaalu yeroo hani namoonni dhugaa naa ba'anii Kiristoositti dhufe dura waan waaqayyo na qopheesse waan waaqayyo karaa naa qopheesse karaan deemaa ture iddoon deemaa ture hunda isaa yeroo ilaalu waaqayyo guyyaa tokkoon keessanis yaaduu dandeessu jireenya keessan keessatti guyyaa inni waaqayyo itti nu tuqe tokko jira yeroo waaqayyo wajjiniin keessi keenya ka'u jira guyyaa nuti ofiishaalii isa kana gaafa kanaan gooftaa beeka jennee dubbannu dura jechuudha akka kana ta'uu mala ta'a wanti Abrahaam kun maaliifi Uur biyya abbaasaa fi karaan inni olaalle karaa walirraa fagoodha guyyaa dheeraas deemaniiru ta'a warri seenaa beekanu warri macaafa qulqulluu qoratanu warri keessa beekanu yeroo argisiisanu eessa akka ta'e Uur kun maal akka fakkaatu ammam immoo akka deeman haaraan inni jedhu suni afaanii Oromootti kaaraan jedha amma isaan deeman kiiloomeetirii guddaadha tarii yoo asirratti argine seentimeetiriin tokko kaartaa kanarratti mul'atu gara kiiloomeetirii 100 ta'a baay'eedha deemanii Uurii ka'anii kaaraan yookaan immoo haraan lafa jedhanu galani isa galanii achi ta'anii yoo teenye ilaalle biyya Mesopotamiyaa seenaa keessatti beennu Tigris River Efraatis jedha naannoo sana naannoo booda iddoon isaa akka biyya Baabiloonitti beekamu har'ammoo akka biyya Iraaqitti beekamu kana achii ka'anii yoo teenye ilaalle iddoon kun Pershian Golfiidha naannoo sanaa ka'anii gara kaabaatti ol ba'anii achii gara Kana'aan dhufu asii kunoo bishaan Abbayyaan mul'ata asii immoo bishaan Reetsiin mul'ata asii yoo kana laalle asii Mediterraneansiitu mul'ata yoo kana laalle iddoo kana deemanii jechuudha iddoo kana deemanii Abrahaam asii karaan kanaa ka'ee Kana'aaniin gale egaa asirratti maal arginaa asirratti wanti arginu tokko deemsa Abrahaam faa yoo ilaalle karaa dheeraa akka isaan deemanidha. Kaabaa sana tarii waggoota iyyuu deemaniiru ta'a. Sagalee Waaqayyoo keessaa yeroo dubbisuuf yeroo waan namoonni jedhanu ilaalu karaa dheeraadha wanti isaa karaa dheeraa deemaniiru. Karaa dheeraa deemanii maaliif akka achi boqote hin beekamu garuu achitti dhaqee Waaqayyotti dubbata. Eessaan si waameedha. Iddoo si argine gara kaabasaa gara kibba isaatii ka'anii karaa dheeraa deemanii erga karaan ga'anii booddee achi ka'anii immoo Kana'aan galuutu irra jira. Amma iddootti dubbatan kanatti iddoo Waaqayyotti dubbatetti abbaan isaanii abbaan Abrahaam hin jiru. Amma kan inni wajjiniin deemu ilma obboleessa isaa fi haadha manaa isaa wajjinii hortee isaa wajjinii waan isin dhibu garuu boqonnaa 12 tokko yoo dubbifne sagaleen Waaqayyoo maal jedhaa biyya kee keessaa lammii kee keessaa maatii kee keessaa maatii abbaa kee keessaa maal keessaa biyya isaa keessaa isa keessaa bahee deemaa akkuma sagalee Waaqayyoo isa abboometti lammii kee keessaa lammii isaa keessaas ba'ee gara Uurii ba'ee karaan keessummaa lafa jiru hortee qabaa. Hortee achii qabu garuu fudhatee adeema. Lammii isaa keessaa ba'ee adeema. Lammii isaa duwwaa miti maatii abbaa kee keessaa isa jedhu kana nan yaada. Maatii abbaa isaa jechuun akkan yaadutti Looxis maatii abbaa isaati. Ilma obboleessa isaa waan ta'eef garuu Loox wajjiniin adeema.
Looxi wajjiniin ka'a. Abrahaamtu waame ta'ee sagalee Waaqayyoon dubbatu garuu Looxi wajjiniin ka'a. Abrahaam fudhatee akka ka'eedha. Abrahaamii kan waamame. Saaraan isaa wajjin deemti. Maatii isaatii garuu maatii abbaa isaa ta'aa laata jedhee yaada. Maaliif booddee Looxiin fudhatee deemuunsaa gatii isa baasisuuf deema. Looxi karaatti waldiddaatu dhalata. Looxiif Abrahaam yookaan immoo hojjetoota Looxiif hojjetoota Abrahaamii wajjin rakkinni dhalata. Waldiddaatu dhalata. Isa booddee adda ba'u. Eegga adda ba'anii booddees rakkinni Looxi isa duukaa deema. Iddoo inni booji'ametti, iddoo horiin isaa maatiin isaa booji'ametti Abrahaam dhaqee lolee buusuutu irra ture. Gatii baasa. Gatii baasa. Maaliif tarii yeroo yaadu Waaqayyo waan jedhe qaba. Looxi duukaa ba'uunsaa sirriidha kan jedhu nan yaada. Obboleessi keenya sanyiin torban darbe yeroo nuu kadhatu Looxi akka fudhannee hin deemne nu kadhachaa ture. Looxi nu duukaa hin deemu jechuudha. Looxi nu duukaa deemuun fedha Waaqayyoo miti jechuudha. Akkaataa nutti waamamnu yeroo yaadu wal duukaa yaa'uu isa waamame duukaa callumanii deemuu ta'uu danda'a ta'a Looxi. Understandii godhee Waaqayyo eenyuun akka ta'e baree waan deemu miti waan ta'eef jedhee yaada. Hin deemaa Kana'aan galuu obboleessaa wajjin hin ka'a. Waan ta'e hundumaa seenaasaa duukaa hundumaa isaa hin buunu garuu gabaabaatti Abrahaamiif Looxi rakkina dhalaterraa kan ka'e Looxi gara Sodoomitti filatee deemaa. Abrahaam gara isa filamtuu filateetu deema. Horiin isaanii waan baay'ateef, qabeenyi isaanii waan baay'ateef, hojjetoonni isaanii waan baay'ateef walii wajjin kan dandeenyeef garuu Abrahaam maal jedhaa? Waldiduun nuun ta'u, qoccolloon nuun ta'u adda adda baanu adda adda ba'u. Sagalee Waaqayyoo keessatti kan arginu Looxi isa gaarii filate. Akka ija namaatti isa gaarii filate. Sagalee Waaqayyoo akka dinqii waan inni ta'e biyyi suni waan inni fakkaatu gannata fakkaata jedha. Sagalee Waaqayyoo yeroo waa'ee naannoo sanaa dubbatu. Qabeenya biyya lafaatti naannoon Gamooraaf naannoon Sodoom akka dinqii ta'anidha argina. Garuu hijji isaa irra boqotee deeme suni. Hijji Looxi kan irra boqote isa afuuraa achi keessa jiru hin argine. Isa rakkina cubbuu achi keessa jiru hin argine. Gaarummaa isaa filate. Yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti waan akkanaati. Isa ijji keenya irra boqotu ilaalla. Duddubbeen isaa maal akka ta'e ilaallu. Waaqayyoo waan akkanaarraa nu oolchu. Waaqayyoo adeemsa calluma jedhanii namni ka'eef duukaa ka'anu, namni waamameef duukaa deemanu akka hin taane nu haa gargaaru. Obboloota koo jireenya ilma namaa keessatti, jireenya kiristaanaa tokkoo keessatti Waaqayyoo eenyutti akka ta'e baranii karaan qoqoreen illee karaa Waaqayyooti taanaan deemuu akka arginu. Ijji keenya waan arginu irra akka hin dhaabbanne Waaqayyo nu haa gargaaru. Adeemsa deddeebii keessa obboloota koo adeemsa nu adeemnu keessa hinni guddaan Kiristoosii wajjin Waaqayyo wajjin jiraanne darbuudha. Hinni kaan hunduu hin darba. Sodoom yeroo gabaabaa keessatti darbite. Waan nama gaddisiisu Looxi karaa Sodoom ka'e ilaalee sana hunda qabeenya hunduma isaa sana ilaalee qabeenya biyya lafaa isa namatti tolu sana asii achi ilaalee kalootti yaafachuuf keessa jiraachuuf bareedaa ta'uu isaa argee gara sana deeme. Gaafa ba'u garuu ani horiin isaa sun eessa turte, iddoonni sun eessa turani, walirratti isaan dichi sun eessa jira jedhee yaade. Hin jiru waa'ee isaa sagalee Waaqayyoo dubbatu jiru. Looxi harka isaa qabameetu keessaa bahe. Looxi kun iyyuu araara Waaqayyooti.
wanti hunduu hin hafe jechuudha. Wanti Looxi ijarra kiyate sun hin jiru jechuudha. Maqaan Gooftaa kan ulfaate ta'u ija keenya Waaqayyo nu haa eegu. Obboloota koo gaafa tokkoon keenya keenyaa baane Waaqayyoo keenya duukaa bu'uudhaaf deemne kaane. Biyya Kaaledotaa kuni biyya namoonni isaa warri Mesopotamiyaa warri naannoo sana jiranu waaqeffannaa addaa qabanu abidda naannanii waaqeffatu sirbu kan jedhu warri seenaa qoratan waan akkanaa dubbatu. Ani keessa tures kanuma fakkaata. Isa keessa erga baane booddee garuu hijji keenya gara Sodoom ilaaluu hin qabu. Sagaleen Waaqayyoo akka nu dhaabbannee deemnu nu gorsa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Sodoom bu'uun nuun ta'u, Uuritti deebiin nuun ta'u. Waaqayyo fuuldura keenya gara Kana'aanitti akka deemnudha kan nu waame. Achi dhaqu akka dandeenyu keessi keenya akka baru Waaqayyo nu haa gargaaru obboloota koo. Ana gargaaru tokkoon keenya haa gargaaru. Egaa dhugumaan biyya ba'ee Abrahaam yeroo deemu yeroo gara Kana'aanii adeemu haadha manaasaa fudhatee amma erga Looxi irraa adda ba'e booda adeemsa jalqabe egaa. Yeroo rakkatee gara Gibsi gadi bu'ee ture ofirra deebi'ees achuma Waaqayyoo achumatti argisiisee isa kana Gibsi sanni bu'e seenaa isaa keessa deemu garuu ofirra deebi'ees Kana'aanuma iddoo Waaqayyo isaa kaa'e. Kana'aanitti deebi'e. Kana'aanitti deebi'ee garuu Looxi Abrahaam mucaan godhanne. Lafa Waaqayyo sin argisiisa jedhe akka Waaqayyo jedhetti deemeera. Gara Waaqayyo isa kaa'etti ka'ee deemeera. Ajajamee deemeera. Waaqayyo garuu waadaa galaa fi boqonnaa 17 olaallee Waaqayyo deddeebisee itti mul'ate waadaa galaa fi mucaa akka kennuufi dhalli biyyi lafaa hundumtuu karaa Abrahaamiin akka eebbifamu dubbata. Har'a nutis Abrahaam abbaa hafuuraa keenya kan ta'e Abrahaamiin waa'ee isaa kan barannu Waaqayyo karaa isaa eebba waan fideef. Karaa isaa Yesuus Kiristoosis sanyii sana keessaa akka dhufu sagalee Waaqayyoo dubbata. Egaa Waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu amma waa'een ilmaa rakkina ta'e. Waa'een ilmaa rakkina ta'e. Waa'een dhaalaa rakkina ta'e. Saaraan hin gungumti. Mucaan qabduu taate. Maaltu ta'aadha? Maalta godhamu? Horiin hunduu jira. Waaqayyo waameera. Waaqayyo wanti hunduu gadi bayitii urjii ilaalii, gadi bayii dhakaa ilaalii, kunoo akka cirracha kanaa ta'a sanyiin kee jedheera. Namni kun immoo ilma hin qabu. Ilma maqaan isaatti waamamuu hin qabu. Maaltu ta'a laata? Saaraan mala barbaadde. Egaan abduu ta'eera. Inni Waaqayyo jedhes ture. Garbittii koo irraa mucaa godhadhu jette. Karaa mala barbaadde. Tarii Abrahaam keessa isaatti waan yaadu qaba ta'a. Abrahaamitti Waaqayyo deddeebisee dubbateera. Daarektii Saaraatti garuu waan dubbatame hin jiru ta'uu mala. Kanaaf Saaraan mala ishee malatte karaa gabaabaa karaa garuu Waaqayyo keessa hin jirre filatte. Boqonnaa 18 seera uumamaa boqonnaa 18 1-5 dubbifna. Inni kun waan Saaraan fi Waaqayyoof Abrahaam waliin dubbatanu keessa jira. Abrahaam yeroo saafaa balbala dunkaana isaa dura taa'ee utuu jiru Waaqayyo xumuree
isatti hin mul'atu. Abrahaam oli ilaalee namoonni dura dhaabbachuu isaanii argee akkuma isaan argeen balbala dunkaanaa duraa ka'ee isaan ga'utti sinqoomma'e. Isaan tokkoonis gooftaa koo, isa tokkoonis gooftaa koo ani si duratti faara tolaadhaan ilaalameera yoo ta'e ana garbicha kee bira hin darbin. Mee bishaan xinnoo isiniif hafidaniiti miila dhiqadhaatii muka kana jala haara galfadhaa. Tole jettanii gara ana garbicha keessaniitti erga gortanii dadhabbii akka baataniif buddeena cabaa tokko isiniif nan fidaa. Isa booddee darbuu hin dandeessu jedhe. Isaanis akkuma jette godhi jedhanii. Amma iddoo kanatti Waaqayyo boqonnaan tokko akkas jedha. Waaqayyo qilxuu itti mul'ate. Amma nama fakkaatee Waaqayyo hin dhufe. Maqaan isaa ulfaatu. Eenyuu wajjin ergamoota namaa wajjin nama sadii ta'anii nama fakkaatanii dhufan. Kanaan dura baay'ee boqonnaa 7 keessatti isin argitu Waaqayyo Abrahaamitti mul'atee itti dubbateera. Achuma waa'ee mucaa dubbatanii maal jedhanii 18 dhufe ammas amma immoo fakkii namaatiin itti mul'ata. Namoonni Waaqayyoo anis akka iyyutti iddoon kun ergaa isheen kun Saaraadhaaf taatee jedhu. Saaraadhaaf dubbachuu dhufe Waaqayyoo jedhu. Maaliifi Saaraan daayirektii itti dubbatamee kakuu Waaqayyoo fuulaa fuulatti itti dubbatee iddoonni jedhu reef jechuudha. Isa kanaan duraa Abrahaamitti dubbataa garuu Saaraan dubbiin Abrahaami dhagaye kuni baay'ee isheedhaan galle ta'uu mala iddoo kanatti Waaqayyo hin dhufa. Akkamitti dhufa? Akkaataa Saaraan buddeena ishee qoratee nyaachuuf adeemu. Baay'ee nama dinqu garuu Waaqayyo nama fakkaatee isaan fakkaatee Waaqayyoon keenya Kiristoosin ni yaada iddoo kanatti Waaqayyo fakkaatee akka keenyaatti dadhabaa fakkaatee keessummaa beela'ee dheebotte fakkaatee maqaan isaa ulfaatu. Inni yuunivarsii kana uume, inni lafa kana hunda kontoolii godhu, inni waaqa kontoolii godhu, inni kaleessa ture, inni bara baraa sun nama dadhabduu bira nu fakkaatee dhufa. Dinqiin obboloota koo nama dadhabaa tolchuu dhufa. Nama waan illee nama cubbaamaa, nama karaa waamicha isaa illee obsee eeguu hin dandeenye bira dhufa. Warra akka Saaraa bira dhufa Waaqayyo. Maqaan isaa bara amma biraatti kan ulfaate ta'u akka kanatti nama bira dhufa Waaqayyo. Yeroo baay'ee Abrahaamitti dubbatee dinqiidha garuu sagalee Waaqayyoo keessaa Waaqayyo lama duuba bu'ee maal kan jedhamu biraa hin argine. Baay'ee na dinqa. Abrahaamiin itti dubbachuu dhufe Waaqayyo. Amma iddoo kanatti aadaa kana akkaataatti Abrahaami muka jala isaan boqochee isaan nyaachisu. Saaraa noormaalii egaa aadaa beennu baay'ee keessatti dubartoonni qopheessanii dhiyeessuu garuu asitti Abrahaam dhiyeessee ofiisaatii hin nyaatu isaan duwwaa nyaachisa. Aadaan kun iddoo biraa tarii naannoo naannoo biyya jiraattu jedhaniitu namoonni kan dubbatanu tokko kana dubartoonni dhiiraa wajjin iyyuu
nyaatan yookaan dhiira ormaa wajjin nyaatan walitti dhiyaatanii hin beekne aadaa akkanaa fi akka kana ta'a. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u Abrahaam hin dhiyeessaa fi amma Saaraan dunkaana ishee keessa jirti. Waaqayyoof garuu Saaraan waa dhaga'uu qabdi. Abrahaam duwwaa wajjin haasa'ee amma deemuu hin barbaanne Waaqayyo. Ergaan isaa Saaraaf dhufeera. Saaraan haati manaa kee hoo jedhee gaafate Waaqayyo. Maqaan isaa ulfaatu namicha tokko jedha. Yeroo abbaa manaa isaa wajjin arganii haasa'anu waa'ee dubartii iyyuu kaasan maqaa waamuu dhiibnan. Waaqayyo garuu Saaraa maqaa baasee ishees akka isheen dhageessus barbaadee gaafate. Achi jirti jedhaan isheen garuu dhaga'aa jirti. Waaqayyos akka isheen dhageessu beekaa, lafa isheen jirtus beekaa. Garuu amantii ishee jabeessuuf isheen eeguuf obsuu dadhabde kana qarqaruuf Waaqayyo mul'ateera dubartii kanaaf. Maaliif dubartiin kun nama garaa Isaaqiin garaatti baattee nama egaa guddisuuf deemtu nama kakuu kana Abrahaamii wajjiniin baachuun isheerra jiru isheenis dhaga'uuf itti amanuu qabdi. Yeroo tokko tokko Waaqayyo yookaan haadha abbaa manaa waamuu danda'a. Garuu wal otoo beeku kanatti deeme malee hin ta'u. Akeeka Waaqayyoo fiixaan ga'uuf baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo Saaraan akka dhageessu godhe. Haati manaa yoo Saaraan keessa jirti. Saaraan waan Waaqayyo dubbatu waggaa har'aa mucaa deessee hannan deebi'a yeroo Waaqayyo jedhu hin ta'u. Wanti isaa waan ta'u miti, waan fakkaatu miti jettee yaadde. Hundi keenya yaadna kana. Namaatti hin danda'amudha. Waaqayyo goota jedhu. Waaqayyo dadhabe jiraata jedhu. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Isa booddee waan jedhu keessaa tokko Saaraan bira hin kolfitee jira. Sagalee Waaqayyoo gaafa Waaqayyo dubbatu. Lammata hin soofne Saaraan hin kolfineette. Kana hunda Waaqayyo garuu akka ammeenyaatti hin lakkoofne. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Akka Abrahaam keessummoota kana simate inni dinqana. Bara sana keessa tarii noormaalii ta'uu malata. Bara kana keessa nama simachuun eenyu namni natti dhufu maaliif dhufe jedhamee otoo yaadin simachuun waan hin danda'amnedha. Garuu hin simate akka dinqiitti keessisaa tarii waan hubate ta'ata. Saara dafiitii midhaan qopheessi jedhe. Hin simate keessummaa simadhaa jedha sagalee Waaqayyoo Ibrootaa keessatti. Ergamoota illee simataniiru jedha. Ergamoota illee warri nama simatu ergamoota illee akka simatan dubbata. Boqonnaa 13 irratti keessummoota hin dagatinaa karaa kana namoonni utuu hin beekin ergamoota Waaqayyoo simataniirudha. Abrahaam ergama Waaqayyoo simate, ergamoota Waaqayyoo simate. Looxis hin simate. Waa'ee laallu yeroo Waaqayyoo Abrahaamii wajjin dubbatee nyaatee Abrahaamis nyaachise jedhee yeroo isa biraa deemu ergamoonni gara Sodoom akka bu'an sagalee Waaqayyoon dubbata. Waaqayyo garuu Abrahaam wajjin haasaa ture jedha sagalee Waaqayyoo. Abrahaam wajjin maal dubbata? Abrahaam waa'ee Sodoom, waa'ee Gamoraa isa rakkiseera. Dhiifama godhiif maaloo adaraa yoo qulqulloonni muraasni jiraatellee dhiiftu jedhee Waaqayyoon kadhata. Waaqayyoon waa'ee saba baduu jiru, waa'ee cubbuu biyyaaf Waaqayyoon dura dhiyaachuu Abrahaam asitti nu argisiisa. Waaqayyotti maaloo adaraa jedhe
hin gaafata Waaqayyo. Yoo qulqulloonni muraan jiraatan jedhe Waaqayyo garuu yeroo tokko baay'ee kadhannee baay'ee Waaqayyo dubbannee yeroo Waaqayyo murtoo tokko murteessu immoo hinuma jira. Waaqayyo Sodoomiif Gomoraa rukutuuf waan murteesse tokko fakkaata. Abrahaami yeroo dubbatu Abrahaami waan isaadha. Waaqayyo hundumni waa hin godhu garuu itti dubbate garuu murtaa'eera waan jedhe tokko fakkaata Waaqayyo. Murtaa'eera kan Sodoomiif Gomoraa hin baay'atte. Qulqulloota keessaa sarii qulqulloota inni yoo yaadne tokko Looxi naannoo sana jira. Isaa jedhaniitu deemanii biyya sana balleessuu duwwaatu hin ta'in mana Looxanii ergamoonni suni akkaataatti Looxi kaara eegee dallaa galma magaala sanaa eegee isaan simate hunda dinqa. Tarii inni yaadee miti garuu Waaqayyo iddoo sanatti akka walitti dhufan godhe fudhatee mana isaa gale hin simate innis. Innis akka dinqiitti simate isaan fudhatee mana gale. Waaqayyo murtoo isaa garuu fiixaan Abrahaamitti dubbatee egaa Abrahaamiin nan dhoksaaree jedhe Waaqayyo. Yoo tokko waan ta'uuf deemu tokko Waaqayyo ergamaa isaa dubbata. Ermiyaas keessaas akkana jedha. Amoos keessas jira Waaqayyo odoon dubbate waan godhu. Moota isaa dadhaboo waa godha. Amma yeroo baay'ee ergaan hin dhufa karaa namootaa yeroo baay'ee ergaan dhufa. Yeroo sana chii gochuun ilaaluun gaarii yoo ta'e iyyuu Waaqayyo garuu akka karaa namaa dubbatus akka Waaqayyo har'as hojii isaa jirus aduun gaariidha. Waaqayyo ergaa isaa hin erga. Isa abuuf fedhe hin dubbata. Isa fayyisuuf fedhe hin dubbata. Waaqayyo odoo raajota isaatiin dubbate waan godhu. Maqaan isaa ulfaatu itti dubbate. Looxiin garuu baasuuf akka deemu Waaqayyo jiruu isaan argisiise. Na dinqaa. Looxi filatee dhaqee gaafa isaan mana isaa dhaqanu horiin isaa sun maal isaa sun eessa akka jiru sagalee Waaqayyoon dubbatu mana isaa lixanii warri kaan immoo duukaa bu'an isa duukaa isa balleessuuf jechuudha. Warri hamoonni cubboonni sun cubbuu fudhatanii mana Looxi dhaquu barbaadan. Mana Looxi ergamoota lixanii baasuu hin dandeenye. Ergamoonni lixuu feeti yeroo tokko diinni balbala cabsitee lixuu barbaadde garuu Waaqayyo gaafachii ka'u ergamoonni hiyya jaamsanii socho'uu hin dandeenye balbala qabatanii hollixuu hin dandeenye Looxiif maatii isaa tuquu hin dandeenye warra ergaman hin dandeenye maaliif Waaqayyo ija isaanii akka ergamoota sana ergeeraa'u. Nama Waaqayyo irra jiru tuquu hin danda'u. Ergamoota silaayyuu maqaan isaa ulfaatu garuu diinni waan ta'e yaaddu hammeenyi cubbuu waan ta'e yaaddu argitu asitti nama sana baasee. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate ta'u isaanii jaamsee Looxi garuu Waaqayyo fudhatee. Waaqayyoon abdii nuu kenne Waaqa namaadha. Inni Abrahaamiif abdii kenne, inni Saaraaf abdii kenne Waaqa amanamaadha. Maqaan isaa kan ulfaate ta'u inni hin geeddaramu. Saaraan faan al tokko gadi buute al